waggaa 10 keessatti dhiira 4 waliin gaa'ela dhaabbadheera. yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee maatii koo bira taa'een kutaa 1 haga 10tti seeraan baradhee ergan xumuree booda sanaan booddee fedhii koo fi fedhii maatii kiyyaan gara biyya hambaatti imala koo taasiseen biyya Arabaa keessa waggaa 6 guutuu hojjedheen gara biyyaa qee warra koo haadhaaf abbaa kootti deebi'ee. yeroon biyyaatii gara biyya hambaa deemu maatiin kiyya jireenyi koo akkan boorofneef jedhanii kaadhimaa na kaadhimmachiisanii ni kaan waadaan lamaan keenya gidduutti nuuf bu'ee ture. Gabaabumatti kutaa 10 xumureen yeroon gara biyya hambaatti imalu waggaa 3 yookiin immoo 4 qofa hojjedheen gara gaa'ela kiyyaatti akkan deebi'udha. Anaa fi abbaan manaan koo ni kaan nu gidduutti godhame malee qaamaan yookiin immoo wal qunnamtiidhaan waliin beeknu. Manuma warra koon ture. Akkan kabaja qabu dhiira bira gahee akkan beekne jalqabuma isatti mee waan hin tureef biyya hambaa deemtee kabajni kee badee jennaan anis hin barbaadu jedhee abbaan manaan koo dursee manatti miiraam. Anis baay'ee ofin eeggadhan ture. Waa'ee mana maadaamii keessumaa qorumsi akkanaa mana keessa jiru obboloonni koo akkatti keessa jiraattan isinumtuu ni beektu. Akka bara yookiin immoo si'a kana wanti wabii namaaf ta'u kaameeraan illee mana keessa hin jiru. Abbaa manaa maadaamii dabalatee ijoolleen dhiiraa 2 jaarsi obboleessi maadaamii kiyyaa ishee waliin jiraatu dabalatee qorumsa guddaa kana hin jedhamnetu narra gahaa ture. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo yoo kabajni kee dhibame gaa'ela kiyya nan diiga jedhee wanta naa akeekkachiiseeruuf kabaja maatii koof maatiin kiyya karaa kiyya salphachuu hin qabani jedheen humnan fayyadama ture. Kan natti siqu jaarsa dabalatee miila kiyyaan ofirraatiin darbadha. Akka nama ispoortii yookiin immoo teekwaandoo barate sa'aatii kamitti akka ittiin ofirraa darbadhuu qabu nan beekam. Kanuma keessatti guyyaa tokko abbaan manaan maadaamii guyyaa namni mana hin jirre dhufee na dhahee lafatti na dabalee na gudeeduuf sa'aatii ka'etti uffata isaa ofirraa baasee qaama isaa qopheeffatee sa'aatii natti dhufetti miila kiyya gargar banatee sekeendota na gudeeduuf ka'erratti qeensa harka koo bitaa lamaan nan guddisa. Harka isaa harka bitee kiyya qabeeru waraaneen qeensa qiyyaan moccoreen qaama saalaasaa akka sibiilaatti dhaabatee jiru dabaleen moccoroon hanga inni dhiigutti irra geessisuu koo nan yaadadha. Guyyaa sanarraatii kaasee qoosaa kiyya dhufeen beeku. Ijoollee warra kaan jaarsa akkuma akkasaatti ofirraatiin deebisaa. Sa'aatiin oolmaa mana isaanii firoota waan qabaniif guyyaatti qofaatti na argatan ni heddummataa. Kanaan hin dabarsee manuma akka sulfaatu keessa waggaa 6 jiraadhe. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa koo akkanan kabaja kiyya isaaf eegu biyya hambaa dhufeen waggaa 4 ol na obsee na eeguu hin dandeenye. Kottu jedhee na kadhatee ani maatii kiyyaaf kan hin jalqabeeru waan hin qabuuf isaan gan xumuruutti hin dhufu waantan jedheef dhimma keeti. Duras ani rakkoo maallaqaa hin qabu. Anaaf otoo hin taane warra keef jetteetii gara biyya hambaatti malte carraa kee barbaaddadhu jedhee anarraati adda bahee. Hiikaa kiyyas yeroon fudhanne battaluma narraa buusee anis bilisan bahee. Eegan kana ta'ee booda dubartiidha mitiiree maaliif kuni ta'e yaanni jedhu qalbii koo keessa naanna'ee battaluma otoon biyya hambaan jiru jaalallee gara biraa qabadheen yeroon dhufu kallacha gaa'ela isa waliin dhaabbachuuf hiikaa waliif taasisanne. Innis akkan kabaja kiyya waliin jiru abbaan manaan kiyyallee ana biraa kan geenye yeroon ittumu baay'ee gammade. Kana keessatti garuu wanti yeroo sumallee gaaffii jireenya koonatti ta'u waa'een miiraa namootarraas dubartootarraas hin dhaga'u anaaf keessa koonaan seenu. Dubartii ta'ee dhaladhus isa dubartoonni waa'ee miiraa haasa'anii garuu naaf hin galu gurra koorra hin yaa'u. Miirri kan jedhamu takkaafuu qaama kiyyatti dhagahameen beeku. Biyyi Arabaa kun ho'ituu nyaanni immoo kan itti heddummatu humnaa ol bakkatti nyaatan biyya ta'etti qaamni koo takkaa dhiira waliin
waliin ciisuu nagaafatee yookiin immoo fedhee hin beeku. Darbee hiriyoota koo biyya hambaa jiranitti yeroon gaafadhu waan durbummaa qabdu taateef ati tasgabbooftuudha naan jedhu. Gaafa kabajni kee badu yookiin immoo heerumtu miira ni godhatta. Hin ariifatiin nutoo otoon guddatiin nutti guddateetu kabaja keenya abbaa manaa keenya naman taaneef kennine jechuun hedduun isaanii na taasa'u. Dhugaa sedheen fudheen ture. Mirkaneeffachuufis waggaa 6 kiyya xumureen maatii kiyyaaf obboloota koof mataa koofis wantan godhachuu barbaadu godheen gara biyyaatti deebi'e. Abbaan manaan kiyya maatii koo waliin dhufee booletti na fudhate. Kabaja waan hin qabuuf cidhaan malee aruuzni ta'e malee mucaan keenyi manaan baatu jedhani. Anis ulfina maatii kiyyaa waan hundumaarra wantan jaalladhu hanga aruuzaatti torbee 3 abbaa manaa kiyyaatiif kabaja koo dabarseen kennine. Garuu waliin bulaa waliin ciisaa turre. Dhumarratti guyyaa aruuza keenyaa akka aadaa naannoo keenyaatti daqiiqaa sekeendii saatoon dabarsiin kabaja kiyya qulqulluun abbaa manaa kiyyaa nan kenne. Akkuma na fuudhetti abbaan manaan koo yerootiin akka nuti waliin ciisnu barbaada. Ani garuu ammallee miira kan jedhamu suni naaf dhufuu didee har'a moo bor anis miira kanan bara kan jedhu gaaffii kiyya yeroo hundaa sammuun koo na gaafatu ture. Haa ta'uutii garuu akka hiriyoota kootti akka dubbatamutti akka haasa'amutti miira argachuu hin dandeenye. Waanuma namatti tolu waanuma nama gammachiisu gonkumaa naaf hin taane. Haadha kootiinis gaafadheera. Isumatu na barbaada malee anoo guyyaa tokkoyyuu isa barbaadee hin beeku. Dhukkubbii isaa qofatu natti dhagahama. Abbaan manaan koo immoo obsa naaf hin qabu. Bahee galee kanumaan na komata. Guyyaatti 9 otoo waliin ciiseerre anarraa gabin jedhu. Gubadhe jedheen haadha kootti madhe. Haati koo lakki qooda ati diddu inni immoo itti jabaata. Diduu kee dhorkuu kee amantaanis seerri sin eeyyamu. Abbaa manaa kee waliin akka seerri amantaa jedhutti waliin ciisi. Yoo ati didde darbee haadha manaa gara biraa fuudha. Yoos ilmaan bor godhattu rakkoo sitti ta'u jettee na gorsiti. Nan yaale garuu naaf ta'uu dide. Waggaa 2ffaarratti daa'ima lakkuu rabbi naaf kenne. Isaan guddisuun isaan waliin ooluun gammachuu waanuma kamiin oliyyuun argadhu natti ta'e. Dubbiif dubartoonni yeroo walitti qabamnu akkamiin abbaan manaan kee wal jechuun keenya hin oolu. Ani akkana jedheen deebisaa. Guyyaa tokkollee abbaan manaan koo na gammachiisee hin beeku. Miira isin odeessitanii kana ani hin beeku. Beekuu garuu dhuguma akkas nama gammachiisa taanaan arguu garuu nan barbaada jedheen isaanitti haasa'a. Yeroo kanatti ollaa kiyya kan jiraattu tokko otuu ana ta'e jaarsa nan tasgabbeessine waliin halkan tokkollee hin bulu. Dhiira gara biraatti deemeen heeruma jettee natti haasofte. Anis maal jechuudha wanta homaa natti hin fakkaanneef jedheen akkamittiin dhiira gara biraatti heerumaa jedheen yeroon gaafadhuuni dhiisi ati waan hin beekneef. Haati manaaf abbaan manaan walitti bu'anii yaada wal dhabanii mana murtii dura kan wal geessan kanaan walii ta'uu waan dadhabaniif dhiirri bara kana humna hin qabdu. Laamshoftuudha. Jaarsi kee ni argita miti dhaqna hin qabdu. Kuni maal dandeesseeti dubartii bulchiti jettee natti deebiste. Yaanni dubartii kanaa dhugaa natti fakkaate abbaa manaa koo kanarraati waggaa 4 erga waliin jiraadhee booda adda bahuun barbaade. Sababni adda bahiinsa koo immoo ajaa'iba ture. Hin danda'u kan jedhuun maqaa isaa nan balleesse. Kana qofaa miti waliin ciisicha dhorkuun hin jalqabe. Sababa dhumaa fi dhugaa kan naaf ta'u inni kaanis irratti walii galee anaaf naaf oogu bagayyuu isa dhiiste kan na jechisiisu mucaa barattuu kireeffattee galtu tokko waliin ciisee yeroo inni ba'u na waamanii harkatti hin qabadhe. Guyyaa sanarraatii kaasee jaarsa beeksifadheen ijoollee koo fudheen irraatii adda ba'e. Silaa madda galiif biyya Arabaatii maallaqan fidadheen magaala keessaa mana uffataa bitadheera. Rakkoo of danda'u hin qabu. Rakkoo harka ilma dhiiraa ilaalanii jiraachuu jechuu kooti. Kanatti aanee ammallee maatii koo waan hin sodaadhuuf kashlabbaa'urra seera qabeessaan heerumuun qaba jedheen abbaa manaa koorraa seeraan adda baheen baatii 8ffaarratti dhiira gara biraatti seera qabeessaan hin heerume. Maatiinis baga abbaa manaa keerraatii baate yaada jedhu waan tanaaf qabuuf inni kashlabbaadha jedhanii waan yaadaniif gaa'ela koo lammataa salphaatti naaf fudhatanii. Gurbaanis nama jaallatamaa ture. Haa ta'uutii garuu ammallee seera qabeessaan yeroon waliin ciisu homaa miira odeeffamu kana argachuu hin dandeenye. Waan tokko natti hin fakkaatu. Hinuma yeroo namni odeessu miirri xiqqoo natti dhagahama akka isaan dubbatan yookiin immoo haasa'ani garuu miti. Anis icciitii koo kana hin
dhoksadhu. Haadha koottis hiriyoota koo warra heerumanitti nan haasa'a. Maaluma ta'a guyyaa tokkoon bare jedheen gaafadha. Guyyaa tokko akkuma keessan gammadeen odeeffadhe jedheen haasa'a. Yeroo kanatti riyaan koo tokko carraan kee immoo dhiiruma laamshoftuudha miti jettee natti qooste. Ammas yaada sammuu kootiin dhiirri lammata irratti hin heerume gatii akka hin qabne humna akka hin qabne laamshaa akka ta'e yaaduun jalqabe. Baatii 4 qofan gaa'ilaan waliin ture. Narraa bahi jedheen ofirraatii gaggeesse. Si'a kanatti haati koo fi maatiin koo natti dheekkamani. Kanaan maaliyoon godhe gaariidha. Abbaa manaa kiyya jalqabaa niikaa waliin hidhannee otoo gaa'ila waliin hin dhaabbatiin hafnee sana magaaluma tokko waan jiraannuuf yaa tokko mana kootti iccitiidhaan waameen akka waliin ciisnu taasise. Tarii immoo isatu miira kiyya dammaqsee na gammachiisaayii kan jedhuun iccitiidhaan isatti deebisee heerumeen otoo haati manaansaa ijoolleensaan beekin jechuudha waliin ciisuun eegale. Haa ta'uutii garuu ammallee ani miira kan jedhamu kan odeeffamu kana argachuu hin dandeenye. Dabareedhaan abbaa manaa 3 nan dabarse. Kana booddee isa sadaffaa kanarraatis miira yeroon dhabu kallacha heerumuu otoo hin taane dhiira naaf malu, dhiira naaf ta'u, dhiira na gammachiisu danda'u barbaadeen waliin hin ciisa jedheen isa kanallee ofirraatii ari'een dhiirota garaagaraa tooftaa garaagaraatiin ofitti fideen yaaluun jalqabe. Waggaa 3 jireenya yartuu kanan jiraadhe. Dhiira hedduu ofirratti hin jijjiire. Qaama kiyya nan bukeesse. Tarii jedheen gammaduuf miira godhachuuf wanta ani hin yaalle hin jiru. Haa ta'uutii garuu dhukkubbii malee wanta argadheeru hin qabu. Waggaa 3 booddee kallachaa dhiira nan dhaabe. Ani gammachuu kanaatiif dubartii uumamteettu mitiin jedhe. Mana yaalaas deemee jennaan lakki ofuma kee akka nama nyaata diduu of cufteeti malee namni miira dhabeeru hin jiru nan jedhani. Dhumarratti daa'ima godhachuun qaba jedheen nan heerume. Akkanuma miira otoon godhatiin nan dahe. Daa'ima 3 godhadhe. Abbaan manaan koo fedhii dhabuun kiyya isarratti miidhaa waan geessiseef na waliin jiraachuuf eeyyamamaa ta'uu dide. Sababiinsaa immoo ani kanaan booddee dhiira kana waliin hanga dhumaatti jiraachuun qaba jedheen wanta yaadeef. Haa ta'uutii garuu isa gammachiisuu waan hin dandeenyeef sa'aatii inni barbaadetti akka inni barbaade ta'uuf mataa kiyyaaf waan hin feeneef abbaan manaan kiyya kan ammatti fincaan kee qorraa ta'e galgala keessa akkam na gochuufi jechuun daa'ima kiyyaaf wanta barbaachisu naaf qooduuf waadaa naaf galee naaf kennu jalqabe. Dubartii gara biraa waliin jireenya eegale. Waggaa 10 jiraadhe. Waggaa 10 keessatti seera qabeessaan dhiira 4tti heerumeen irraatti adda ba'e. Dhumarratti kanaan booddee dhiira waliin ciisuun qabu jedheen nan murteeffadhe. Sababiinsaa immoo dhiira sanan gammachiisa malee ani gammaduu hin danda'u. Gammaduurraa dhukkubbii ulfaatu tokkotu natti dhagahama. Nama waliin jiraachuun gaarii ta'e otoo jiru haa ta'uutii garuu isa kanammoo nan dadhabe. Dubbii akkanaas nan dhaabe. Hojii koon hojjetadha. Ilmaan koon guddifadha. Kana keessatti guyyaa tokko dubartiin tokko abbaa manaa koosa dhumaa waliin na araarsuu barbaade maalidha rakkoon keessanii jettee na gaafatte. Yeroo kanatti ani rakkoon ana bira jiru maal akka ta'e akkuma isinitti taasise kana tokko lamaan naannoo sa'aatii 3 seenaa jireenya koo ijoollummaa kootii kaasee gaa'ela keessa seeneen immoo bu'aa bahii dadhabbii ani argee dhukkubbii iyya namatti fiduun dabarsee tokko lamaanitti nime. Yeroo kanatti isheen akkana naan jette. Ilaa obboleettii koo ni goyyoomte. Rabbi nama jaallateef waan jaallate kenna. Isan jaallanneef immoo wanta jaallatamu hin dhorka. Tarii dhugumatti miira kanan qabdu ta'a. Ta'uutii garuu ilmaan dahuu dandeesseetta. Ilmaan keetiif jettee gaa'ela kee keessa teessa dhukkubbii sana dandeessa malee miira keef jecha miira barbaacha gaa'elli hin diigamu ture. Ijoollummaa fi wallaalummaan gorsi gaariin taane qalbii namaa keessa yeroo seenu dhiira tokkorraa dhiira gara biraatti waan biraan wanti haaraan kan argamu namatti fakkaatee nama ceesisiisa. Anaa fi abbaan manaan koo waggaa 14 waliin jiraadheen miirri anaan gammachiisu waggaatti takkaallee yoonatti dhufe anaaf gaariidha. Miiran qabu. Ijoollee koof jedheen garuu abbaa manaa koo gammachiiseen jiraadha. Yoon isarraatiin adda bahe qofaa jiraachuun waan ulfaatuuf ammas dhiira gara biraatti heeruma. Abbaa gara biraan qabadha. Afaan bara kanaa ta'ee dubartiif dhiirri bara kana jiran inni nan gammachiisu inni garuu na gammachiisa jechuun yaalii sagaagalummaa hedduu gaggeessu. Kuni garuu sobadha. Isa miira qabuuf dubbiin arrabaayyuu gammachiisuu miira isaa dammaqsuu danda'a. Isa miira hin qabneef immoo homtuu gammachiisuu hin danda'u. Haasoon kunis adabatti yoo godhatame malee
yeroo hundanaa sa'amu safuu kan qabudha. Akka kootti jireenya kanatti seeneen akka nana dhukkubaa abbaa manaa kiyyaaf qofa jiraachaa waggaa amma kana tururra gaa'elatti toon seenuu baadhee natti tola ture. Sababiinsaa ani miiroo na gammachiisu karaa kanaa ofirratti argeen beeku. Haa ta'uutii garuu gaa'eluma waan ta'eef wallaalummaadhaan ittiin seene erganitti seenee ijoolleen godhe yeroo muraasaaf abbaa manaa kootiin rakkisaan ture. Booddee garuu maaltu na dhibe? Ani guddina kiyya fixadheera. Kanaan booddee kan guddatu ijoollee koodha. Abbaan manaa koof immoo yookiin anatu utubaa ta'aaf yookiin immoo isatu utubaa ta'a. Maaliif gammachiiseen jira jedheen maatii nagaa qabu keessan jira. Mataa koorra darbeen iyyuu maatii nagaa dhabe barbaadeen nan araarsa. Ayyaanaa fi kennaa akkanaas rabbinaaf kenneera. Arrabni koo dubbatee nama amansiisa. Waaqayyo na waliin jira jettee waa'ee ishee na taasifte. Anis dhugumatti yaanni ishee na amansiise. Jalqaba toon heerumuu baadheera ta'e maal ta'a gorsa kanan argadheen jedhe. Sababiinsaa immoo gaa'elatti seeneen abbaa manoota koo hir'ina kootiin isaaniin xureesse. Hir'ina kootiin qalbii isaaniin tuqe. Namni uumamaan ijjisaa jaamaa qaroo dhabaa ta'e waaqaan hin komatu. Anis waaqaan hin komadhu. Akkatti uume maaliif akka uume isatu beeka ture. Garuu sana akkatti hin fayyadamuu wallaale. Waanuma dubartiin heerumtuuf hin heerume. Erga ijoolleen godhe immoo tasgabbaa'ee jiraachuun narra ture. Gorsa dubartii yaadaan gaalamoottee dhagahuun narra hin turre. Dhiirri dhiiruma. Dubartiin dubartiima. Tokkoof tokko kenname tokkoof immoo tokkorraatii fuudhama. Jireenyatu akkana. Isa suphee kana tolchetu akkatti tolche beeka. Kana keessatti jiraachuun immoo nuuf mala. Lakki dhiirri kuni nan gammachiisu. Abbaan manaan koo laamshoftuudha yoo jettani ta'e inni ittaanus laamsha'aadha. Dhiironni warra kaan hin bares laamshoftootudha. Dhukkuba yoo ta'e malee dhiirri dhiiruma. Dubartiinis dubartiima. Jechi kun yartuu gaa'ela booressuuf miiraan dubartii dubbachiisuuf harka dhiiraa ofirratti kaasuuf kan uumamtedha. Jabaa fi laafaan kana keessatti hin jiru. Gaa'ela erga jaarratanii yeroo tokko ni jabaatu, yeroo tokko immoo ni laaffatu. Yeroo hunda dhaabbataan ta'ani. Kun egaa akkuma uumamaati. Tarii dubartoonni akka koo taatan seenaan koo kun sa'aatii kanatti isin dhaqqabe yoo dandeessan gaa'elatti hin seenina. Sababiinsaa immoo gaa'elatti seentan sana ni jeeqxu. Nagaan kennitaniif dhukkubbiin isinitti dhagahamu hanga yoomiittiin dhukkubsadhaa jiraadha isin jechisiisa. Yoommoo lakki kanaa ol kan ta'e yoo Rabbi ilmaan namaaf kenne ilmaaniitiin iyyuu hin gammadu yoo jettan immoo itti seenaa. Dadhabbii gaa'ela keessaa immoo danda'a. Abbaa manaa keessan gammachiisaa waliin jiraadha. Warreen miira qabdan immoo miira qabna jettanii dhiira argitaniif miila keessan hin baniina. Seera qabeessaan heeruma. Gaa'ela keessan jaalladha. Wanta mi'aawuu kamiyyuu gaa'ela keessan keessaa barbaada. Bakkee biraatii inni kajeeltan gaa'ela keessanitti gufuu ta'a. Abbaan manaan keessan dadhabaas cimaas miti. Sanarra kan caaludha. Gaafa baay'ee dadhaban gaafa baay'eetti immoo cimanii qabu. Kuni amala uumamaati. Danda'aa jiraadha. Warreen akka koo taatanii garuu gaa'elatti toon seeniin dura of eeggadha. Gaa'ela keessatti fedhii wal dhorkuun ilma dhiiraa sagaagalummaaf erguudha. Ofii miidhanii ofii komachuu akka jechuuti. Kanaa ol yoon dubbadhe kanaa ol yoon haasa'e wanta haaraa wanta nitti dabalu hin qabu. Ni argitu gaa'ela keessa wanta jiru sadarkaa jaalalaa irratti wanta dhagahamu isa sirriis isa sirriin taanes. Dhiirri dubartii hedduu baree gaa'elatti seene gaa'ela isaaf nagaan kennu. Dubartiin dhiira hedduu bartee gaa'elatti seentu gaa'ela isheef nagaan kennitu. Kaalsiin kopheef godhatan namuma tokkoofi malee walarkaa fuudhaniin godhatan. Yoo walarkaa fuudhanii godhatan dhukkubatu daddarba. Miilatu ajaa'a. Foolii haaraatu dhufa. Ilmaantu abbaa malee guddata. Ilmaantu haadha malee jiraata. Manguddootu gargaarsa dhaba. Biyyatu nagaa eebba dhaba. Kun egaa ishuma xiqqoo mana keessatti kaatuun kan ta'udha. Beekaan yookiin immoo gamni isa darbirraatii barata. Gowwaan immoo ofirratti barataa jedhu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.